عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليان كي يخسلاما خد دنيا رجل تنوندينو أبليان كي يخورا مودا كن كريستيانا في واقع فتا وندي خيسانو سلامان كي يخوني الرابوك لا فجرتان تسناغو جر جرتو أولولتون صبدوني في شفتان جبلوني بولا خيسة تيسي شرانوتي تاتو أكا إسان الراب دي خطنو في أكا نوتي ولا فان دجانو في أكا نوتي إفيف والي الربوبانو في أكا نوتي إفيف والنيانو في كاليسا هل قد ليلي رايقالي obbolummaa magarsaa kabajamoo ministeerri raayyaa ittisa biyyaa adda Xayyibaa itti aantu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turtee fi ammaan tana federaala keessatti Dr. Abiyyi faa wajjin hojjechaa tan jirtu gananii karaa Ameerikaatti harka isaanii kannanii jechuudhaan ololtuun oduu halgadda gadhiiste kalee ijoolleen kaabuttaa maammasaanii namoonni adda addaa irraa haasawanii turan. Wanni isaan haasawanii irratti hin dabaladuu qaba. Qulqulleeffannee jirra. Adda baafannee jirra. Hanga waa qulqulleeffannu waan jennu waan adda baafanne tanamu uummata Oromootiif hubachiisuun gaariidha. Sirba artist Haacaaluu Hundeessaa kana waa malee miti kan irra kaa'e ni jiran. Obbolummaa Magarsaatis jira. Adda Xayyibaanis jirti. Warri boolla keessa teessanii waan kana shira yaaddan, warri boolla keessa teessanii hamtuu yaaddan, warri wal nu nyaachisuudhaaf wal nu hongeessuudhaaf waan kana yaaddan waan isin yaaddaniif uummata keenya barsiisuun dirqamaan nurra jira jechuudha. Shiftoonni shaneedha warri Itoophiyaa Oromoon hin bulchine akka eegu barbaadan hundinuu warri Itoophiyaa Oromoon keessaa baqattu tiisuudhaaf taa'u hundinuu warri Itoophiyaa Oromoon keessatti miillisii muramu eeguudhaaf qabsaa'u hundinuu warri Itoophiyaa Oromoon keessa saamamtu eeguudhaaf taa'u hundinuu warri Itoophiyaa Oromoon keessatti beeloytu hiyyoytu fi miskiinoytu tiisuudhaaf hojjetu hundinuu gadheen shaneetii fi shiftoonni shaneedhaa kan maqaa abaa'oo shaneetiin sossoon hundinuu ala kana gingilchaa turanii jechuudha. Gingilchuun isaanii sun maddi isaanii eessarraa barqe. Maaliif guyyaa gammachuu Oromoon addunyaa irratti ilmi abbaa gadaadhaa akka Itoophiyaa guutuudhatti Oromiyaa guututti miliyoona 210 ol biqiltuun dhaabamte akka biyyaatti miliyoona 353 ol dhaabamte ilmi baagadaa miidiyaa addunyaa irratti Dr. Abiy ja'amee faarfamee dalagaa inni dalageen maaliin faarfamu halkan walakkaa dhufanii ajandaa kana nu gadhiisan jechuudha. Warra gammachuun teenya gaddisiistu. Warra gammachuu teenya irratti bishaan naquu barbaadu. Warra gammachuu teenya irratti mohamuu teenya barbaadu. Warra injifachuu keenya irratti injifatamuu keenya barbaadu. Warra dhabni keenya gammachiisu olola sobaa fidanii obbolummaa Magarsaatiif adda Xayyibaan gananii Ameerikatti assaayilama gaafachaa jiranii jan. Yaa warra ganuudhaan biyyaa bee. Yaa warra ganuudhaan biyyaa bee. Haala bee hundi kaganee isiniif fakkaata. Yaa warra ummata fi gabrummaa keessa dhiisee biyyaa bee. San anaas dabalateetii beeka bakkituun. Bakkituun anallee ni dabalatti. Warra ummata fi gabrummaa keessa dhiisee bee tayyattu san keessatti anillee ni jira beeka. Nu hundi warri ala kana jiru hundinu ka ummata fi gabrummaa keessa dhiisee bee. Ka ummata fi tiftaa'ee du'uu hin danda'in. Ka lubbuu fi tana baafate hundinu anis keessaan jira bakka tana. Maaliif keessaa baasuu hin danda'u? Dhugaatu tana. Haqaatu tana. Yaar nabi nabaasi jee yaa warra qawwee darbee bee. Yaa warra qawwee gurguratee bee. Yaa warra karaa kamiinin baajee moyyaaleenidhaan Jabuutiidhaan Somaaliyaadhaan lafuma hundaanuu nabi nabaasi jee biyyaa bee. Anis keessaan jira beekaa tana. Warra biyyaa baqate nuti ilaalla. Wanni baqanneef sodaanneef baqanne hundi sodaatee baqate. Kafirri amee bee jira. Kamaal jee jiru jira. Waa warra biyyaa ummata fi keessa taa'ee faayidaa ummataa kabachiisuu sodaatee biyyaa bee. Ala kana teessanii ka ala bashannanuu dhufe hundi ka baqaa dhufe warra itti fakkaattu. Baqaaf dhufanii assaayilama gaafatan jedhanii haasoftan. Raayyaa ittisaa jechuun maal jechuudha? Obbolummaa Magarsaa ijaa fi ruhii mootummaa tanaati. Akkamitti isinitti himama asii ol? Ruhii mootummaa tanaa obbolummaa Magarsaati. Ruhiin Itoophiyaa tun jijjiirte obbolummaa Magarsaati. Itoophiyaa suuseenaati jechuudhaan Itoophiyaa tana ifarka galchite ijoolleen abbaa gadaa
hurruma keessa qawwee gatteen baane alhamdulillah nuti illee qawwee ganneen baane hurruma keessatti boolla sagaraa keessa qawwee harreen baane alhamdulillah ammoo baqannee baane sodaannee baane lubbuu takkittii tana godaan dheenne hiduunaa jennee ummata du'a keessa dhiisnee biyyaa baane hundi keenya warri ala kana firee maashoo irraa qabi leencoo lataa irraa qabi gallakkooytu hundisiitu xarraq jechaati albahaa biyyaa baate hundi ala kana jirtu hillaalin ala kana jiraachuu isaanii wanni isiin rakkoo keessa si dhiistee baateef dantaasiitii fi malee faayidaasiitii miti takkaleensiitu lubbuu takkittiidha akka dhiira jilbiifattee du'uu sodaattee hannitee biyyaa baate arra duuba bolammaa magarsaatu Dr. Abiy ganee jira isaatu Ameerikaadhatti harka kannatee jira adda xayyibaatu Dr. Abiy ganee jira isaaniitu harka kannatee jira jechuudhaan olola guyyaa gammachuu biqiltuu addunyaatti riikardii cabsine ajandaa godhanii gannuu fidan jechuudha. Daawwadhaamee uummata kana adawwummaa isaanii yoo Oromoon gammadde isaan ni booyan yoo Oromoon kofalte isaan ni booyan yoo Oromoon mo'ate isaan ni nahan yoo Oromoon injifatte isaan ni baaragan maaliif tana tahan maqaa Oromummaan qabneef maqaa laalaa Oromummaan qabneef maqaa hadooddi Oromummaan qabne yaa warra isin rabbeeyne yaa warra Itoophiyaa Oromoon keessa miskiinawtiisu isin rabbeeyne yaa warra Oromiyaa Itoophiyaa Oromoon keessatti miilaa fi harka ciramu eegu isin rabbeeyne yaa warra Itoophiyaa Oromoon itti hidhamu tiisu isin rabbeeyne yaa warra Itoophiyaa Oromoon keessaa baqatu eegu isin rabbeeyne yaa warra Oromoo gabroomsu isin rabbeeyne yaa warra maqaa Oromootiin Oromoo gurguratu isin rabbeeyne yaa warra maqaa qabsoo Oromoo qabatee deemee Oromoo gabrummaa jala teessisuu barbaadu isin rabbeeyne yaa warra gandaayyaaw isin rabbeeyne yaa warra qayeeyyaaw isin rabbeeyne yaa warra Oromoodhaan daldalatee jireenya fi fooyyeessuu barbaadu isin rabbeeyne yaa warra tola Oromoodhaan barbaanne isin rabbeeyne yaa warra beekaan Oromoodhaa isin bira dhabamuun hujii teessan ta'e isin rabbeeyne yaa kaa Oromoodhaa fi lola jee ajjeesuun dalagaa teessan ta'e isin rabbee jijjiirama harkanne kana nu harkaa baasuu tasan daddeessan maaliif isin rabbeeyne kaa nuti manni isin rabbarreha yaa warra nuti nu dirmadhaa guyyaa isin hin jenne biitti siiree taati jee yaa warra ala keessa deddeemee jaarsaa jaartii adda hiiku yaa warra ala keessa deemee maallaqa ummataa nyaatu yaa warra ala keessa deemee qabsoodhaan naggadatu mana bitatu isin rabbeeyneha hin dandeeysan asii achi obbolammaan pirezidantii mootummaa irraa ka'uu isaatiif anuu loleetiin jira maaliin godhuu danda'a qabsoo tana deeggaruu malee waa takka maaliif Abiy Ahmed amma aangoo ministeera irraa bu'ee Addisuu Aragaadhaan dhufne maaliif Abiy Ahmed amma aangoo irraa bu'ee Umar hin dhufne maa Abiy Ahmed amma aangoo irraa bu'ee ilmi Oromoo Shimallis Abdiisaadhaan muummicha ministeeraan taane maa Abiy Ahmed amma aangoo irraa bu'ee Junayd Saaddoodhaan pirezidantii ministeeraan taane maa Abiy amma bu'ee ijoolleen naannoo feetee Oromoo taate hundinuu maa aangoon qabanne qabsoo tanatti fufna malee abaluu qabsoo dheeyse jenneen dheessu osoo dhugaa taateewu gurratti isin calaw isin rabbeeyne tasuma dende yaa warra oosaa galma kuusaa afooshaatti jijjiirrate yaa warra daldaltoota wahuma Oromoo jaarmaa Oromoo hunda bakka deemu saamu arraantana ilmi abbaa gadaa Itoophiyaa guutuu sossoosee biqiltuu dhaabee riikardii cabsuun nagaa isin dhoor maa guyyaa tokko san duratti hin jeeyinaa lammaan baqate maa guyyaa lama san duratti hin jeeyinaa lammaan harka kannate maa guyyuma nuti waamoo hanne isin taaziyaanu dhageessisuudhaaf ololo bantanii ummata kiyyamaan irraa burjaajeessitan Oromooti yamaa walafaan deebisuu barbaaddan maa shakkii walidduu fiduu barbaaddan akka moohamnu maqaa barbaaddaniif yaa tiisitee wayyaaneedha yaa aangoo tiisitee wayyaaneedha isin rabbeen nuu qabsaa'u shiftaan gaara keessa deemaa jirtanii nuuf qabsaa'uudhaaf gaara keessa yaa'aa jirtanii nuuf moo gaafa ijoolleen Asallaa fi Shaashamannee fi Arsiisi komandoo keessatti kottaa nu dhaqqabaa ittee mana kuusaa dhabde ummatuma Oromoo sanii mi kan isiniin dhaqqabnuu biyyaa Siiriyaa ta'ettanii diddan gaafa ijoolleen Awwadaa hin namni 12 eessa turtan gaafa ijoolleen meeysota akkasii dhume eessa turtan gaafa ijoolleen Shaashamannee tana keessa dhumaa turte eessa turtan Gincitti Ambootti ijoolleen dhumtu eessa turtan
Gursumitti dila Somaaleen akkasitti ilmaan Oromoodhaa cinaaksanitti dhabamsiisaa turte. Baabbileen dhabamsiisaa turte. Eessa turtan? Maali rasaasni keessa wayyaaneen dha'u? Maali rasaasni keessan ilma Oromoo naman ta'in hin dha'u? Maali rasaasni keessan Itoophiyaa tana yoo ilmi Oromoo dha'e qofa qawween teessan nyaachifamti? Maali Itoophiyaan tun laal likkinnaa hubadha. Isin irra beeyne wanni niin ja'uftan. Itoophiyaa ilmi Oromoo hin bulchine keessa gabroomuti isaa jira jarri kun. Itoophiyaa ilmi Oromoo keessa cunqurfamuti isaa jira jarri kun. Itoophiyaa ilmi Oromoodhaa keessa kadhattuu ta'uti isaa jira ummanni kun. Itoophiyaa ilmi Oromoodhaa keessa baqatuti isaa jira ummanni kun. Itoophiyaa ilmi Oromoodhaa bulchummoo isaaniif diina. Itoophiyaa ilmi Oromoodhaa aangoo adda addaa qabatee keessa toggana kannu isaaniif diina. Maaliif naggata isaanii dhaabbata, kaayoo isaanii dhaabbata. Yaa tiisitee Itoophiyaa Oromoon keessa gabroomtu tiisaa turte. Yaa tiisitee Oromoon lafa isiin itti biyya Oromoon hin bulchinerraa maallaqa nyaachaa turte. Yaa tiisitee Wayyaaneedha. Yaa hojii raawwachiistuu Geetaachoo Asaffaadha. Baga isin irra beeyne jechuudha. Hattoota bakka iyyuu yaatan. Guujii keessatti guyyaa biqiltuu uummanni dhaabee gammachuudhaan kamiilli laamshe. Haati ilmoodhaa wajjin kan lafarra deemu bee biqiltuu dhaabu isin guujiidhatti atoobisa gubdaniiti nama jeestanii balbalchitan. Maaliif? Kaayoo Oromootam. Kaayoo Oromootamii fi guujii keessan nama jeestan. Kaayoo Oromoo hongeessuudhaati. Kaayoo mootummaa addunyaa biratti Oromoon biitti tasgabbeessuu hin dandeenye jechuudhaati. Abiyyiin ilmuma Oromootu tasgabbeessuu hin dandeenye, ilmaanuma Oromootu tasgabbeessuu hin dandeenye akka jamuuf isin Oromummaan. Oromoon Abiyyiin rakkaatu Oromummaan qabdu. Oromoon Abiyyiin qeexi malee irratti ni hidhattu. Oromoon Abiyyi irrina isaatti himti malee irra qawwee nyaachifatu. Oromoo irratti ka qawwee nyaachisatu anaa wajjin Oromummaan qabu. Hin qabu. Isinii wajjin illee ni qabaata je'een eegoon. Oromoon Oromoo irratti qawwee nyaachifatu. Gammachuun Oromoodhaa namni boochisu Oromummaa naa wajjin hin hiratu. Mohonnaan Oromoodhaa namni gaddisiisu Oromummaa naa wajjin hin hiratu. Hogganuun Oromoodhaa namni rifachiistu Oromummaa naa wajjin hin hiratu. Oromummaa kanaa wajjin hiratu moohuun Oromoodhaa nama gammachiistu akka waan inni mooheetti. Qaama kiyyaan moohee bar. Foon kiyyaan moohee bar. Tiruutiyyaan moohee bar. Lafeetiyyaan moohee bar. Eenyummaa kiyyaan moohee bar. Saniin ka deemuutu naa wajjin Oromummaa qooddata. Lammaa Magarsaadhaa baabura qabsoo tanaati. Osoo ganeewu osoo gane hin ganne malee. Osoo ganeewu qabsoo tana deeggaruurraa if boodan deebinu nuti. Hin ganne immoo lammaan. Maaliif qabsoon nama tokko irratti hin rarraane. Lammaan kalee Abbaay Tsaayyeen baqatiin. Lammaan kalee Geetaachoo Asaffaan baqatiin. Lammaan kalee Wayyaaneen baqatiin. Hurrumaa san keessa goda nuti keessa kufne keessa goda Oromoon akkasi keessa cafaqamtu keessa ni duuna ja'anii ijoolleen tun. If kannanii raayyaa wabootiin osoo hin ta'in raayyaa beekumsa sammuutii fi rabbi qabachuudhaan ummata Oromoodhaa raayyaa qeeroodhaa abdachuudhaan ummanni kun Wayyaanee dura ta'anii Wayyaanee shukkuumanii taphatanii Wayyaanee masaraa keessaa baasanii masaraa harka galchatan. Eenyu dheeysa lammaan? Mee eenyu dheeysuudhaaf biyyaa ba'a? Mee kan lammaan dheeysuudhaaf biyyaa ba'u asnaa'imi Abiyyiin yoo taate hogganaa kiyyaa jeeyyaa jira ummata duratti. Hogganaa kiyya kan dirreedhaa kan ummanni kalee beeku. Hogganaa kiyya dhokataa kaarra namuu beeku jeen lammaa yaamaa jira bakka deemutti. Lammaan ammoo afaan isaatiin maal ja'a? Naafi Abiyyi du'a qofa adda nu baasaa jechuu lammaan. Afaan isaatiin. Naafi Abiyyi ነገይፈዳ እዚህ ሀገር ላይ ሊያጣላ የሚችለው ቢሆን ወይ ገንዘብ ነው ያዋ ኢራንፈቹ ዲርቲ ተኩማ ዋን ዲራ ነገይፈቲ ኦሶ ኦሮሞን ተራኑቲ ከነተ አመተ ለመጉቱ በልበሌ ይደራ ደንፊኔ ዋን ሸኔዳ ሱሞሚነ ሸኔዳቱ ከነኑ ደንፊሰኑት ዲኑማ ሸኔቱ ከነኑ ጎዳ አከቲ ኡመተ ኬኛ ጨብሰኒቱ ከነኑ ጎዳ አከቲ ካዮ ጃራ ጨብሰኒቱ ከነኑ ጎዳ akkatti kaayo general waaqoo cabsaniitu kanan godha
akkatti kaayo nadii gammadaa balleessaniitu kana nu godha akkatti qabsoo oromoodhaa balleessaniitu kana nu godhaa jira qabsaa'ota oromoo jajjabaa hunda nu jalaa nyaatanii fixanii amma jabaan nu hafe lammaa abiyyu Jawaarii fi Addisuu fi Shimallis jaruma kana nyaachuu barbaadan tanaan nu danfisa osoo ummanni keenya takkuma nurraa dhageeffatee nurraa hubate arra akkanatti hin lallabnu sila dhageeffadhaa waan lammaan amma dura jedhe የሚያጋድለው ስልጣን ነው አፋን ኦሮሞት ሲኒፊን ይታወራ አሁንም እኛን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ያሳየን ወጣት ኢትዮጵያኖች ነው እኔ ትናንት ለዶክተር አብይ የራስን ስልጣን አሳልፌ ሰጥቼው ዛሬ የሰጠሁን ብድር መልስልኝ ብለው ነው ወኒ ነማ ወልኛቺሳ አንጎዳ nutilman dargaggeessimo aango dabarsine wali khannine yechaa jira lamman aango khale khanne fiiltiin aango khiyya khanin kaleel Dr. Abiyyiif dabarsee khanneen liqin sirraa qaba arranaas deebisi jaanii jeeti ummata dura dubbachaa ture samaanuun galle taratakatti hay ummata duratti waani kaleesi khannena deebisi jeeti Abiyyi hojji wallolaayi jee dubbachaa ture hay wanni itti lammaa jaalannee onnee dhawaata keenyaa jennee ammannuuf bar obboleessa aangoof obboleessa ajjeesu ta'uu dhabuu isaatii bar nu malee ta'uu dhabuu isaatii bar malee maalammaan dhaloota isaatii ni beeknaa oromoo ta'uu isaatiif jaalanne amala oromoodhaa qabaachuu isaatiif jaalanne amala xabiyaa nafxanyaadhaa qabaachuu dhabuu isaatiif jaalanne bar nafxanyaa xabiyaa gantootaa qabaachuu dhabuu isaatiif jaalanne bar ka obboleessaan aangoo jaalatu ta'uun isaa oromummaa isaan namaa mirkaneessiti dhugumaan lafeensaa oromoo dhiigni isaa oromoo ta'uu isaan namaa mirkaneessiti deemna dura dabri arra faraqaansi harka dhuftee jirti atina tabaddochi anis asiin tabadda akkatti tabannu beeyna jeef dura dabarsuu sarraayibar lammaan onnee dhawaata keenyaa jennee kajaalan eenyu dheeysuudhaaf biyyaa baha lammaan yaa daldaltuu siyaasaadha yaa shanaafattuu shaneedha yaa sobduu qabsoo oromoodha yaa gurgurattuu qabsoo oromoodha eenyu dheeysuudhaaf lammaan biyyaa bee Ameerikaa gaafata Abbaay Tsaayyeen dheeysine Geetaachoo Asaffaan dheeysine Suyyuun Masfiin dheeysine Mallasin dheeysine keessa ta'anii ijoolleen tun keessa baratanii laafina isaanii qoratanii jabina isaanii qoratanii akkatti tapha kana fixuu qaban jaarratanii fixanii itti ol kaanii kan dakkaa godhanii isin bara mashantamnu gurgurachuudhaaf kaayoo godhattanii Eertiran mana jaarrachaa turtanii miti Ugaandan naggadachaa turtanii miti Dubai business oofaa turtanii miti nun naggadachuuf bar karoorri keessan dheeraa karoora keessanii isinirraa gabaabbate tanaaf wal nyaachisuudhaaf gaafas irra duulaa turtan mee maanuun galle taratakatti lammaan nama aangoodhaa jecha ummata isaa ganuu miti adde Xayyiba nama aangoodhaa jecha ummata sii gantuu miti aangoo fi miti Xayyiba ka dalagaa turte gaafa Shaashamannee keessa teessee wayyaanee Xaqlaay Ministarchichi ni ta'u ni hidhama jettu san Xayyiba aangoodhaa jecha jechaa turte oromummaadhaaf aangoodhaa jechaa miti namni oromummaadhaaf qabsaa'u aangoodhaaf biyyan ganu hin gannees yoo ka ganan taate immaa gaafii qabsoon nuti irra jiru osoo gananii hin baanaa baran osoo Dr. Abiyyi irra ka'ee nu gane Shimallis bakka buufanna malee masaraa keessaa ba'uun hin jirtu Junaydii finnee bakka kaayyanna malee masaraa keessaa ka'uun hin jirtu Abdulaziz finnee kaayyanna malee masaraa keessaa ba'uun nu man jirtu Addisuu Aragaa finnee kaayyanna malee masaraa keessaa ba'uun nu man jirtu osoo Dr. Abiyyi nu gane kaayoon Dr. Abiyyi irra rarraateeti miti kaayoon dubbii oromoodhaati lammaan oromummaadhaaf qabsaawe Xayyiba oromummaadhaaf qabsooyte tanaafi oromoo gananii hin baqatini ammallee hin baqanneesi baqachuufillee hin ta'an yaa sobdu silaa lammaadhaa fi Abiyyaas fudhattanii shanee keessa as neeyxanii Abiyyiidha lammaa fi adde Xayyibaa shanee keessatti as hidaatanii Abiyyiidhaan walloosisuudhaaf oromoo bakka lamatti adda hidhuwa isin bakkumatti nu akka affaltan barbaadamu akkumatti nu adda hirtan yaadni oromoodhaa tokkoomee humni oromoodhaa gara tokko deebi'ee oromoon hundinuu filmaanni nuti qabnu ODP malee hin jiru filmaanni nuti markaa qabnu
ODP da ala hin qabnu carraan nuti harkaa qabnu masaraatana tiifachuudha masaraatana eeggachuudha as keessa ijoollee teenya guddifachuudha heegaree fi tafuulduraatiif illee masaraan nu harkaa ba'uun qabdu jettee Oromoon keessa ala talulluqattus lulluqata keessatti kharaabsus raabsaa keessatti khashaf ja'u shafiisaa keessatti khabata kristaanaa ku beeta kristaanaa keessatti masgida ku masgida du'aayi godhattee Oromoon dubbii tana walii galuutu hirriba isin dhorkaa jira walii gallee addan gallu ibboodan dachaanu tanaaf lammaan kalees amma dura aangoon kaleetti kanneen naa deebisi jechuudhaan isaan wal dhabaa jee wanni lammaan irraa dubbateef tana dhageeffadha obbo Lammaa. እንደዚህ አይነት ለስልጣን አይደለም ዋጋችንን ነፍሳችንን ያሳዝነው ለስልጣን አይደለም ለታይታም ለዝናም አይደለም ለዚህች ሀገር አንድ ነገር በታሪክ አጋጣሚ እድል አግኝተናል እድለኞች ነን በታሪክ አጋጣሚ እድል እስካገኘን ድረስ ለዚህ ሀገር መልካም ነገርን ሰርተን ኮንትራታችንን ስንጨርስ ለኢትዮጵያ ጥሩ የሰሩ ባለውለታዎች መባል ነው የምፈልገው እንጂ ቆሻሻ ታሪክ سينا قشاشة وجدتم بربان چرار كن نجر چرار كن نتنرت فيدم نمو سينا غاري برو دلوت اف دبرتو إثيوبيا تنخيستي حجتن جامنه فارفمو دا في ملي بولولا انكو تفتجار وجدتو جرو او بولما مغرساتو افان ساتنجي Oswarra Bolama Magarsa, Demara Dabulchi Abiji Jeni, Demara Abiji Barmumicha Ministera, Lama Magarsa, Raya Itisara, what was a Malays in Ingeltu, Raya Itisara, Malif Esara, Kanufte Dambe to Oromon. Egas Sirri to what Chundan Sudani Timal Tute, Ega Sudani Wanite, Bodavi Lamachi for any Raya Rahayum Kanufe. Nama amantu raya itisara kaisara so abiyi filama wala manti kabachu adani raya itisara abiyi lamma kaisa ngeisu nama amantu nama ti abdatu bar raya rakhaisa nama si egu khasi khaisa ti tae sirran naman jarran khasi khaisa tae warana sirratin gurbesin sirratin jar khasi fokol chuda fiyan nama sambar ati raya itisara khayat tabar Raya itisara abiyi lamma khayetu abiyi fi lamma iddu bondin inchamne tajalala bondin inchamne tawlamanu bondin inchamne tawlo oromumma bondin inchamne ta ilmi abba gadumma san jirachu dan ma mirkane isayecha we need to and sirri to wachu dan daw qabna yachu isini rabbayna ya ololtu isini rabbayna ya gantu walnu nyaachisuuf gargar nu hiruudhaaf qalbii teenya gargar baasuudhaaf walafaan nu deebisuudhaaf kaayo harkanne milkii harkanne addunyaa irratti beekumsa harkachaa jirru akka Oromootti akka ilma abbaa gadaatti harkachaa jirru tana nu harkaa deebistanii walafaan nu deebistanii hongeessitanii tiisitummaa Geetaachoo Asaffaa keessa mirkaneessuudhaaf yaa tiisitee jabbiloota Geetaachoo Asaffaadha yaa tiisitee jabbiloota Abbaay Tsaayyeedha yaa tiisitee aangoo Wayyaaneedha yaa eeyduu Itoophiyaa Oromoon hin bulchine baga isin rabbeeyne hattoota isin rabbeeyne jirra jechu lammuun gowwoomsitan hattun dhokottee deemtus hattichi dhokottee deemus bakka fadhe goda fadhe keessa yoo jiraatan akka qooshaa keessa rifeensa seenetti bakka jirtanii isin guuruu teenyaa jechu walittiin dhiisu Oromoon tokkoomtee jirti imaammata qabna galma qabna masaraa keessa osoo Dr. Abiy Arrabee Shimallis seene ni deeggarra qabsoota natti fufuudhaaf ifuma boodan deebnu osoo masaraa keessa ammaantan Dr. Abiy Bee Abdulaziz Ahmad dhufee seene ni deeggar osoo masaraa keessa ammaantan Adaanach seente Dr. Abiy Bee ni deeggar hadeeggarru namaa miti hadeeggarru kaayo Oromooti yaada qabsootaniiti tanaafi yaada deeggaraa malee naman deeggarinaa jaa qabsoon Oromoodha Lammaa fi Abiyyii fi kanarratti miti kanarraati hoggansa keenyaaf isaan jaalanna malee kaayo teenya galmaan gahu jirani ijateenya fi nun deemu jirani nurra hayyoomina qaban nurra beekumsa qaban hinaaffaatti qabnu angafoota keenya irraa barachuu qabnaaf isaaniif dura oofaa jirra malee kaayoon Oromoodha tana marrarraatu miti gaafa namni du'e kaayoon ni duuti yoo namarrarraaste kaayoon namarra maaliif oksadeen miskiinee daara dakkaate qabeenyi nama tokkorra rarre ka ilmoon itti leenjiin abbaan yoo du'e qabeenyinis hojjikuta
siyaasan dhaabaa siyaasaa kana laala amma firee maashaa irra gaafa dardaraa summii nyaatee ijoollee Harargee saddeet fixeenni summii irraa dandamate irraa kaasee siyaasaa kana irratti deetuma deemu jiraan nama kana kan garsiisne ONN's kiyya OSAN's kiyya Mancaatu Lamni kiyya Maarreenis kiyya bakka hunda caasaa isaaniitiif miseensa isaanii guuranii arkaa jirra jechuudha warra ammaan tana OSAadhaaf falmaa jirus Mancaatu Lamaaf falmaa jirus arkaa jira tapha isaan taphatan kan shaneedha jechuudha. Maalif jarri kun fiigatin bahu nama kan gad ergan ni jiraami warra bobbaa rabbi kan gad ergamu jira jabbiloota jira kan fiigat ergamu deema dubbii tana achi nurraa haasawaa nurraa qabbaneessa dubbiin OSA kaatee jirti jani warra gad ergan ni jira warra gad ergan kanaan nu taphatanii jechuu jara keenya jira akka namni keenya jee gowwoo isaan mul'atan namaas akkasumatti si ficcisiisan malee ifi harka dhawaniiti miti ni takka tabakkiilee ifi direct itti si ajjeesan keetumaan kee ajjeesan keetumaan si ajjeesisan hattoota kan irra beeynee jirra jechuudha irra dhaqqabnee jirra nu man dhageenyu jechuudha obbo Lammaa Magarsaa naafi Dr. Abiy du'a qofa adda baasee afaan isaarraa nu baate yoo duuti qoftiin adda baasini aangoon ka isaan adda baastu taate obbo Lammaan nu kijibee jechuudha gus nuti tanaaf isa jaalannee dhugaa dubbachuu jira ammoo obbo Lammaan nama jecha isaatiif du nama hojii isaatiif du nama dhugaa isaatiif du Lammaan aangoodhaaf nama bololuu miti gaafannee Dr. Abiyyin dabri nabira jee nuti maa dabranni jennee namoonni kaanii lolaa turan namoonni adda addaa lolaa turan akkatti taphachuu yaanutu kana obsaan hunjee fudhatee Oromoon kun irra guddaan karaa tokko irra deebi'ee jechuudha yaa waa irraanfachuu waa yaadachuu nu barbaachisa ammallee akkatti taphachuu jiraniitu akkasi guyyuu miidiyaarraa mul'achuun ta'u Lammaan dalaga jira waraana leenjisu jira Amerika hojii waraana leenjisu jira dalaga jiran hojjechaa jiran hay ganama galgala miidiyuu marraa lammaa jechuun hin taatu jee jaala kanarra Lammaa jaalatu jiru arkuun fadha guyyuu amma guyyaa hojiin arkuun dhorkitu jira hubachuu danda'u qabna jechuudha warri tana keessa nu bobbee nu bobbaasee walafaan nu deebisu baatu diqaalaa nu keessa dhalatte baga isin irra beeyne jechuudha gantuu afaan Oromoo barte baga isin irra beeyne yaa warra qabsoo Oromoo gurgurachaa ture baga isin irra beeyne obbo Lammaa Magarsaatis adde Xayyibaas kan qabsoo godhaa turaniif uummata Oromooti malee aangoodhaaf miti galiidhaaf miti ammas araddarra deebii dalagi yoo jaaniin adde Xayyibaan nama deemtee dalaytu obbo Lammaan deema araddarra dhaqi dalagi jennaaniin nama deemee dalagu bakka isaan wal kaayanii nuti kaayoo teenya tama saraatii kan ulmi Oromoon baane irra dalagu qofa tumsuu qofa dalagaan teenya nuti ta'ee gujjirru masaraa keessaa Oromoon ulii kan baane herri masaraa keessaa nu gabbee nu ukkaamsu san akka nutti nu uumamne herri masaraa keessaa qabeenya keenya saamuudhaaf nurratti tumamu san akka nurratti hin tumamne qabuun bakkayyuu nu qabsiisan ta masaraa keessaa nurratti silkiin dhawamtu san akka nurratti hin dhawamne naggadni akka Oromoof hin eeyyamamne ta masaraa keessaa nurra godhamu san akka nurratti hin godhamne masaraa uummata hundaafuu wal qixxummaan dalaytu ta ammoo miidhaa Oromoodhaa hubattee harkarraa ol kaastee tooftaadhaan Oromoodhaafis waa dalagaa deemtu akka taatu barbaan isiisan godhuudhaaf ilmi Oromoo masaraa keessa jiraachuu qaba ilma Oromoodhaa masaraa keessatti ol dhorkinaa jechuudha Abiyyoo masaraa keessaa cee kabiraat masaraa keenya malee masaraa gadhiisnee bahuun hin jirtu asii booda tasuma yaati sitee Geetaachoo Asaffaadhaa baga isin irra beeyne hin dandeessan dhageeffadhaa obbo Lammaa Magarsaa gabaabduudhaatu hafe jecha isaarraa naafi Abiyyi du'a qofaatu adda nu baasa ta'ettu tan akka dhageeffattaniin barbaada eegas gama itti aanu dabarra የመንደርተኛ የሰፈርተኛ ፖለቲካ ሰርቼ ማለፍን አልፈልግም ባልደረቦችም አይፈልጉም አንድና አንድ ጓደኛሞች ወንድማማቾች ሆነን ነው እየሰራን ያለን ምናልባት እኔና ዶክተር አብይን የሚለየን ቢኖር ምንም ነገር የለም ከሞት በስተቀር ማላ አይስኒን ጀኑ ያ ገንቱሌ ማላ አይስኒን ጀኑ ወረ ዲጋ ኦሮሞቲን ገራ ሆቀቱ ወረ ዲጋ ኦሮሞቲን ደቂፈቱ ወረ ዲጋ ኦሮሞቲን ገበቱ ወረ ዲጋ ኦሮሞቲን ረፍ ከከ ዱጋሳ በከኮ ፋጅረ ከከ መኺናን ጋዘ መለን ደምቱ ዱጋሳ በከኮ ዲጋ ኦሮሞ መለን ደም خديجة ኦሮሞ ጡጤፊተ ካራ ማይሰሎ ፊሰለሎ ከይሳ ማንተ ወራነ ለእንጂሱ ጅሩ ኡመታ ከሞቶሮ መኺናት ዲጋ ኦሮሞ ከነ ዱጉመለ ቃምኒ ሶሶኔ ጅራ ማልስኒ ያጀን ያገንቱለ ሆቴል ከይሰ ተኛ ሲኛቺሱ ቢየ ከይሰ ታኒ ሲኛቺሱ ዱጋሲኒ ሰይፈካቴ
dhugaa isin fakkaate shira isin achi shiraa jirtan ni beeyna abinni wajji waan isin dalagaa jirtan ni beeyna wayyaane wajji wanni isin dalagaa jirtan ni beeyna maqalayyaa wanni isin dalagaa jirtan ni beeyna xiqqaan keessan guddaan keessan hundinuu duula mootummaa kanarra wanni bobbaasuuf maal lammaan ilma oromoo ta'eeti akka ijoollee ta'an ta'u wallaggaa ta'u oromoo qulqulluu sanitti ijoolleen oromoo ta'u wallaggaa qulqulluudhaan mallee falmaa jirti nu wajjiin shanee dhawaa jirti nu ol dhawaa jiran amma gama boodaa kana faatti cafaqaa jiran nu ol nuti numaa suutarraa jennee wanni duuteeti awwaalamtee qabriirraa haasawaan oollu jennee maaliif maqaa beeyneef amma taafte immoo jabbiloota sii tabakkayyuu jayaatu tan akka komaander Tsaggaayee moo maal jaaniin kakaleessa biyya keessattii fi adaamaa fi kanatti uummata gataa ture dhabamsiisaa ture warrani wallisna jee duqa wallee tana keessa siyaasaa oofee naggata saamu miidiyaa saamu waa hunda saamu tee hai dhiiga oromootii fi qabeenya oromootii malee jiraachuu hin dandeessanii dalagattanii tanaaf olola nu udduu oofaa jiran ummanni xiyya lafeen tiyya dhiinni xiyya oromoon tiyya balloon burjaaja'uu kan qabneen adaraa isinit dhaammadha dammaqaa wanni ni yeroo hunda ja'uuf imaamanni keenya masaraadha jira masaraa barcumarra ilma abbaa gadaa jira ilma abbaa gadaa masaraa jiru san cinaa dhibbatti hiriiruudha ilmi abbaa gadaa ka masaraa jiru san yoo ka'e ilma abbaa gadaa ka biraachi keenya dhumatte maaliif abiyyiin nu dhiiseen baqannee oofadhe shimallis finnee kaayyanna addisuu finnee kaayyanna abdulaziz finnee kaayyanna ilmaan oromoo kasi koomandoo ka lafa biraa ka shawaadhaa ka wallaggaa oromoo qulqullu finnee kaayyanna ka hundumaa finnee kaayyanna amma booda akka lammaa kana finnee kaayyanna amma booda oromoo kanaa kute burjaaja'uun teenyu osoo taatee dubbiin osoo dubbiinuu dhugaa taate isiinuu soba trust me soba cuubame yoo xayyibaan aangorraa na kaasaniif mufatte xayyibaatu duraanuu nuufuun qabsaa'in jechuudha yoo obbolammaa magarsaadhaa aara qabaatee aangorraa hin ka'eedhaa fi pirezidantiirraa na kaasaniidhaaf wanta ja'u taate isaatu duraanuu nuufuun qabsaa'in jechuudha dubbiin dubbachuu jira isaan ammoo warra akkanaatii miti obbolammaa magarsaa nama akkanaatii miti adde xayyibaan nama akkasiitii miti oromoodhaaf qabsaa'an ilmummata oromoo kana ceesisuudhaaf hojjechaa jiran tana keessatti bakka dhaabni isaanii isaan ramadee fi bakka dhaabni isaanii isaan geesse yeroo hunda dhaqanii dalagan leenji'anii jiran tanarratti ololtuu ala kanaa waa tultu ololtuu kijiba ooftu tawalafaan nu deebisteen hongeessuu barbaadu nu qancarsuu barbaadu nu milkii teenya tana balleessuu barbaadu walafaan nu deebisuu barbaadu akkuma shiftaa shaneedhaa goda hundaa balleessine akkuma shiftaa shaneedhaa harargee keessa sossoo'uu dhoorkine akkuma shiftaa shaneedhaa sikkoomandoo keessa sossoo'uu dhoorkine akkuma shiftaa shaneedhaa booranni itti hiriira ba'ee keessa haxaa'u jiru akkuma shiftaa shaneedhaa guujiin ifirraa haxaa'u jirtu akkuma shiftaa shaneedhaa shawaan ifirraa haxaa'u jirtu akkuma shiftaa shaneedhaa naannoon biraa hundi ifirraa haxaa'u jirtu ummata oromoo kan balleessu shaneen baddu malee ummanni oromoo tokkummaan harkatu shaneen kaansarii ummata oromooti shanee ummanni mootummaarraa balleessuudhaan mootummaa tana cinaa dhaabbannee mootummaa tanaaf tumsuu danda'u qabnaa jechuudha. Lammaa jaalataniiti kalee lammaa arrabsaan turre isaan kaleessa lammaa arrabsaa turan arrakka nama lammaa jaalatutti lammaadhaaf laalatan hadooddiin arraatun mutaan arraan tana garaa isaanii laaffise kun eessaa dhufe mutaan arraan tana garaa isaanii jiise kun eessaa dhufe areera kam dhugan dhadhaa kam abbuuqan maaltu arraan tana lammaa isaan jaalachiise gaafa nuti lammaadhaaf dhaabbannee lammaadhaaf qaayinu san warra lammaa irraa jechuudhaan maraate jaaniiti jinniin isaanii hundi nurra barreessaa turte nu arrabsaa turan gaafa nuti abiyyi jennee akkasitti yaaboo dubbiin ta ilma abbaa gadaati oromoo olsiiseeru jira oromoo masaraa tana keessaa wanni hundi si gabbaati mee ilmuma oromoo masaraa kana keessa dhiifadhu jennee nama keenya dammeessu irra daleeynu waa meeqa nuun jechaa turan arra mutaa kamtu garaa isin laafee lammaadhaaf dhaabbatan faraddu hattu gantu warra bara shantam guutuu qabsoo teenya ququmsee lafeen nu hambise warra harkaa fi miila keenya muramuu irratti nu irra dalagaa ture warra waraana keenya kasilaa maqaa wobootiin sossoo naggadataaf geetaachoo asaffaa irra gurgurachaa ture warra ilmaan oromoodhaa qabeenya saamsisee hit godhaa ajjeesaa ture warra nadhii gammadaadhaa gurgurate warra mul'isa abbaa gadaa gurgurate ajjeesisiise
warra ilmaan oromoodhaatiif dhaqqabuu dadhabe kotota gandaan jaaramtee deemu jirtu tana afooshaa gandaa oromoo laaquun dandeessu xannacha xiqqaatu foon guutuu balleessa shaneen xannacha foon qaama keenyaa keessatti uumamee jiru ta afaan oromoo dubbatu abinni afaan oromoo dubbatu warri abinni yoo laaltanii jiraattan Lammaa Magarsaa kan dhukkubsate jaan Lammaan akka malee dhukkubsatee amaarri waan jechuun jiruun isinima Lammaan akka gaarii dhukkubsatee jira yoomuma dhageenyaa hamtuusaa rabbiin imaanaa sabrii isin haa kannu jenneeti uummata dhageessisnaa jaaniiti haasoon shaneenoo asii maal jetti Lammaan aangoo gadhiisee baqatee biyyaa bee jettee isin isa siyaasooti jechuudha laal kaan afaan amaaraatiin haasaa kun afaan oromootiin haasaa jarri lachuu obboleeyyan nurra dalagu jiran nu hangeessu jiran zamanni maqaa dhaabaa jala yaanu raawwate zamanni maqaa dhaabaa jala yaanu raawwate zamanni ka oromoo jala yaanu zamanni ka yaada jala yaanu maqaa dhaabaa jala yaanu nuti isin rabbeene yaa warra maqaa dhaabaatiin ama soddom nu gurguraa ture isin rabbeene yaa warra maqaa alaabaa qabatee nu gurguraa ture isin rabbeene yaa warra kaayoo ganama kaayoo laqana kaayoo irraataa jeeru irratti taphachaa ture isin rabbeene Hinjiru amma booda kadeeggarru oromummaa fi kaayoo oromooti malee kaayoon oromoodhaa abaa harkan jirtu kaayoon oromoodhaa ummata oromoo laphee keessa jirti malee dhaabaa harkan jirtu dhaabuma kam harkaa'uudha kaayoon oromoodhaan jirtu hinjirtu abaa harka kaayoon oromoodhaan humaa'uun jirtu guutumattu kaayoon jirtu Itoophiyaa tiisuudha Itoophiyaa oromoon hin hogganne tiisuudhaatu shanee harka jira adda bilisummaa oromoo ta'ifiin jettee deemtu tana harka wanni jira Itoophiyaa oromoon hin hogganne maaliif oromoo hongeessu irratti dalagaa jiran isaan dalagaa isaaniitu oromoo hongeessuudha dhaaba maqaa oromoon oromootti jaalattu ka qabsoodhaatti kaate dhaaba kana bar maqaan jaalanna obboleeyyan keenya hedduudhatti dhabnee bara yaadadhuuf booda deebii gaafa jaarraadhaa wajjin dadari wal si nyaachisan gaafa dhuuf booda deebii gaafa Shariif Kaalidi jaarraadhaan wal si nyaachisan yaadadhuuf keessa deebii gaafa Bisidimoo jaarraadhaan wal si nyaachisan gaafa dhuuf booda deebii gaafa Umaritti jaarraadhaan wal si nyaachisan yaadadhuuf booda deebii maaliif kaayoo oromummaatiif hanga jaarraa morma murree harka qabneef innuu jaanii